Akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Egaa akkuma kutaa darbe keessatti lammummaa kutaa torbaffaa boqonnaa tokkoffaa barannoo tokkoffaa barannee turre har'ammoo barnoota lammummaa boqonnaa tokkoffaa barannoo lammaffaa karaalee lammummaan ittiin argamuu fi ittiin dhabamuu danda'u kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Egaa yeroo darbe keessatti bu'uurota amala gaarii fi bu'uurota lammummaa yookiin lammummaa fi lammii kan jettu kan waliin ilaalludha. Amaloota namni tokko gaarummaa isaa agarsiisu keessaa kabaja waloo fi wal hubannaa deeggaruu, lammii fi lammummaa ta'uun akkaataa karaa kamiin akka inni ibsamuu fi lammii gaariin hawaasa kamiyyuu wajjin miira wal kabajuu, wal kunuunsuu, dagaagsuu qabaachuu, naamusa naannolee hojii keenyaa keessatti yookiin mana barnootaa keessatti agarsiisuu qabnu fi kanneen kana fakkaatanii kutaa darbe keessatti ilaallee jaalala biyyaa yookiin immoo lammii fi lammummaan jaalala biyyaa namoota qabaatan akkasuma wal danda'uu itti gaafatamummaa dhuunfaa fi itti gaafatamummaa garee qabaachuu seeraaf ajajamu warreen jedhaman kuni lammummaa fi lammiin sabni tokko yookiin immoo lammiin tokko amala gaarii qabaachuu keessatti kan inni qabuu fi bu'uura lammummaa keessatti ilaallee jechuudha. Har'a immoo barannoo lammaffaa keessatti karaalee ittiin lammummaan argamuu fi lammummaan ittiin nurraa mulqamuu danda'u yookiin ittiin nurkaa fuudhamuu danda'u kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Yoobsaan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Egaa kutaa tokkoffaa keessatti akka ilaalle irra kutaa lammaffaan isinii jedhe waan ta'eef kuni kutaa lammaffaa boqonnaa tokkoffaa keenya keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf karaaleen lammummaan ittiin argamuu fi dhabamuu kan jedhu jalqaba irratti lammummaa kan jettu hawaasa biyya tokkoo ta'uudhaaf yookiin immoo lammii biyya tokkoo ta'uudhaaf biyya tokko keessatti eegumsa seeraa yookiin immoo dawoo seeraa argachuudhaaf maal argachuu qabna? Lammummaa argachuu qabna jechuudha. Jalqaba lammiidha kan ta'uu qabnu lammiin tokko lammummaa argachuudhaaf eegumsa kabaja wal danda'u seeraaf bijamuu fi seerri dawoo kennuu fi lammummaa argachuu jennaani jechuudha. Kanaaf kana keessattis egaa lammii fi lammummaa gaafa laallu isa kana keessatti lammummaa yookiin immoo kan jiraatu namni tokko seera lammummaa guutee miseensa biyya tokko yoo ta'e jechuudha. Miseensa biyya tokko jechuun egaa seera biyyittiin ittiin bultu nama kabaju nama hubatu nama beeku ta'e kan ittiin gaggeeffamuu fi kan ittiin gaggeeffamu yookiin immoo kan ittiin bulu jechuudha. Kanaaf kan lammummaa keenya keessattis lammummaa gaafa argatnu lammii biyya sanaa taanee jechuudha. Lammii biyya sanaa taanee lammummaa argannee ittiin jiraachuudha jechuudha. Kanaaf bakka kan argachuu dandeenyu lammii biyya tokko jenneeti kan nuti eeruu dandeenyu ta'a jechuudha. Kanaaf lammummaa fi lammiin egaa namni tokko seera lammummaa miseensa biyya tokko ta'edha jechuudha. Namni kamiyyuu miseensa biyya tokko ta'uu kan danda'u immoo akkaataa seera biyyattiin ittiin seera lammummaa sana laattudha jechuudha. Lammummaan immoo maalidha? Miseensa jenneerra waan ta'eef jechuudha. Lammii biyya tokko ta'uu qofaan argamu yookiin immoo qajeeltoo waliigalaa fi seerotni idil addunyaa yookiin akka addunyaatti waliigalamu ni jiraata jechuudha. Kunis immoo biyyoonni garaagaraa adeemsaaf qajeeltoowwan adda addaa ibsa ni laatu yookiin immoo ni baafatu jechuudha. Isaan keessaa egaa lammummaa kennuuf dhorkuu yookiin molquu kan dandeessu karaalee namni tokko lammummaa biyya tokko argachuu fi dhabuu danda'u keessaa yeroo ilaallu namni tokko karaa kamiin lammummaa argachuu danda'a. Namni tokko immoo karaa kamiin lammummaan isaa irraa molqamuu danda'a isa jedhudha jechuudha. Karaan lammummaan ittiin argamu inni tokko faana akkuma jalqaba barnoota kana ibsameen namni tokko lammummaa biyya tokkoo kan argatu akkaataa seera ittiin bulmaata yookiin biyya tokkooti. Adeemsi lammummaa ittiin argatan biyyatti garaagara ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee karaaleen lammummaan ittiin argamu keessaa ta'u ijoon kanneen armaan gadiitiin inni tokko faani lammummaa karaa dhalootaa argamu. Lammummaa karaa maalii argannu? Lammummaa karaa dhalootaatiin argachuu dandeenyu jechuudha. Dhalootaa yookiin maatiidhaan bakka itti dhalannee kan nuti argannu inni lammummaa dhalootaa jennaani. Lammummaa dhalootaa darbees kan biraan illee ni jiraatu jechuudha. Lammummaa seeraan argannuu fi lammummaa dhalootaa jedhamanii inni beekamu isa jalqabaa jechuudha. Lammummaa dhalootaan argamu lammummaa uumaan argamu. Lammummaa akkasii kutaalee ulaagaalee akka hawaasummaa siyaasaa irratti hundaa'uudhaan kan argannu jechuudha. Lammummaan dhalootaan akaakuu lamatti qoodama. Akaakuun lamaan sun immoo inni tokko faani lammummaa bakka dhalootaan argamu jennaani. Isa kam keessa lammummaa karaa dhalootaa argamu keessa lammummaa bakka dhalootaan argamu bakka itti dhalanneen kan nuti bakka dhalachuu keenya qofaan argannu jechuudha. Lammummaan bakka dhalootaa karaalee lamaan ittiin argamu keessaa isa tokko isa bal'aa fi biyyoonni hedduun itti fayyadamanidha. Akka
yaada kanaatti namni kamiyyuu daangaa biyya tokko keessatti yoo dhalate battalumatti lammii biyya sanaa ta'a jechuudha. As keessatti lammummaan maatii ilaalcha keessa galchuu hin galchu. Maatiin bakka sanaa ta'u adiisuuf bakka itti dhalanneen kan nuti argachuu dandeenyu. Lammummaan kun mirga abbaa biyyummaa argamsiisuu danda'a jechuudha. Akkasuma buufata fayyaa keessatti illee ta'uu danda'a jechuudha bakki sun. Bakka dhalootaa keenya waan ta'eef akka fakkeenyaatti Itoophiyaa keessatti Itoophiyaawwii lammummaa Itoophiyaa ta'ee akka carraa garuu biyya Ameerikaa dhaqee bakka sanatti dhalate yookiin immoo mana yaalaa sana qofa keessatti dhalate yoo deebi'e lammummaa biyya sanaa ni argata jechuudha. Umurii waggaa meeqaa booda waggaa 18 booddee jechuudha. Lammummaa hidda dhalootaan argamu. Lammummaa hidda dhalootaan argamu inni lammaffaan immoo hiddi keenya yookiin maatiin keenya bakka sana ta'uutiin yookiin bakka sana argamuutiin lammummaa nuti argannudha jechuudha. Namni tokko lammummaa biyya kanaa hidda dhaloota abbaa haadha yookaan lamaan isaaniitiin jechuudha. Kan isaaniitiin kan nuti biyya sana yookiin lammummaa biyya sana argachuu dandeenyudha. Isaa irratti hundaa'uudhaan kunis mirga lammummaa dhiigaan argachuu danda'an. Lammummaan kun bakka daa'imni itti dhalateen osoo hin daanga'iin lammummaa maatii isaatiin yookiin isheetiin yookiin kan abbaa yookiin kan haadhaatiin lammummaa biyya sana argachuu dandeenya. Inni kun immoo dual citizenship isa jennu yookiin immoo lammummaa biyyoota lamaa argachuu danda'u jechuudha. Lammummaa karaa seeraan argamudha jechuudha. Inni lammaffaan inni guddaan immoo lammaffaa inni guddaan karaa seeraan kan argamu maalidha jechuudha. Seerri nuuf mirkaneesseeti lammummaa nuti argachuu dandeenya jechuudha. Namni lammii biyya tokko taate yookiin ta'e adeemsa seera hordofuun lammummaa biyya argachuu danda'a dandeessee jechuudha. Kunis immoo karaa namni lammummaa biyya tokkoo qabu fedhii isaan isheen iyyannoo biyyatti dhiyaachuun yookiin immoo lammummaa argachuutti danda'u jechuudha. Inni kun seeraan yaa akka fakkeenyaaf akka DV fa'aa warreen jedhamanii jechuudha. DV guutuutiin yookiin immoo maallaqaatiin ta'uu danda'a. Inni sun karaa seeraatiin seera biyyattiin guutuu guunne kan nuti lammummaa argachuu dandeenyu jechuudha. Inni kabiraan lammummaa karaa gaa'elaatiin argachuu dandeenyudha. Lammummaa karaa gaa'elaa namni lammii tokko ta'ee lammii biyya tokko biroo waliin gaa'ela yoo raawwatate lammummaa biyya sanaa yookiin seera biyya sanaa gaafachuutiin maal ta'a jechuudha. Lammii biyya sanaa yookiin immoo lammummaa biyya sanaa yookiin eegumsa biyya sanaa argachuu danda'a jechuudha. Inni kun maaliini gaa'elaanii jechuudha. Inni kabiraan lammummaa karaa guddifachaatiin guddifachaadhaan yookiin ijoollee daa'imman umuriidhaanis haa ta'u kallattii addaatiin yookiin nama biyya sana jiraatu yoo guddifachaa akka dhala isaatti fudhate yookiin akka mucummaa isaatti beeksifate lammummaa biyya sanaa argachuu ni danda'a jechuudha. Inni kun karaa seera guddifachaatiin kan tumame yookiin kan mirkanaa'e jechuudha. Namni daa'ima guddifachuu fudhatu lammummaa biyya tokkoo qabaachuu ni danda'a jechuudha. Daa'ima guddifamu umuriin isaa yookiin ishee waggaa 18 gadi ta'uu qaba. Kan nuti guddifachaa sana fudhannu immoo xiqqummaarraa kaasuu qaba jechuudha. Daa'imni kun lammummaa biyya irraa guddifachaan fudhatamee qabaachuullee qaba jechuudha. Bakka sanatti fudhatameera taanaan guddifachaadhaan illee lammummaan argamuu danda'a jechuudha. Inni kabiraan egaa karaalee adda addaatiin kan argannu yoo ta'e karaalee ittiin dhabnullee ni jira jechuudha. Karaan ittiin dhabnu karaalee lammummaa ittiin dhabuu dandeenyu keessaa inni tokko immoo maalidhaa? Yakkoota adda addaa yoo raawwanne lammummaa biyya biraa sana keessa teenye yoo yakka raawwanne lammummaa sana nurraa mulqachuu dandeessi yookiin immoo nurraa maal gochuu dandeessi nurraa fudhachuu dandeessi jechuudha. Lammummaan karaa adda addaan argamuu akka danda'u karaa garagaraan dhabamuu ni danda'a. Namni tokko lammummaa dhabe jechuun seeraan lammii biyya sanaa miti jechuudha. Eegumsa yookiin dawoo biyya sanaa hin argatu jechuudha. Biyya ati keessa jiraattu mirga lammummaa yoo si dhorkatte lammummaa dhabdee jiraatta jechuudha. Adeemsi lammummaan ittiin dhabamu immoo akka adeemsa lammummaa argachuu seera biyyoota irratti kan hundaa'udha jechuudha. Innis immoo seerota adda addaatiin haalattiin seerri sun biyya ittiin lammummaa laattee lammummaa sanallee fudhachuu dandeessi jechuudha. Inni tokkoffaan fedhii lammummaa deebisuu. Ofii keenyaan kan Ameerikaa yookiin kan Itoophiyaa lammummaa kana deebiseen kan biyya tokko duwwaan fudhadha yookiin kan biyya kana gadhiisuu hin danda'a yoo jenne fedhii keenyaan kan nuti gadhiisuu dandeenyu ta'a jechuudha. Inni kabiraani namni tokko murtii mataa isaatiin isheetii yookiin lammummaa ishee kaasuu hin dandeessi. Kunis adeemsa seera biyyattiitiin qabduun hordofuutiin kan deebi'uu danda'udha. Lammaffaan lammummaa mulqamuu. Lammummaa mulqamuu inni guddaan tokko immoo biyyi kamiyyuu seerattiin bulmaata mataa isaa qaba. Namni tokko ulaagaa seerri irraa barbaadu guutuu yoo dadhabe lammummaa isaa yookiin isheerraa mulqamuu ni danda'a jechuudha. Tarkaanfiin kun immoo battalumatti kan fudhatamu osoo hin taane adeemsa garaagaraa keessa darbuu raawwatama jechuudha. Gochaaleen mirga lammummaa irraa mulquu danda'an biyya biyyatti garaagarummaa kan qabaatu yoo ta'e illee kanneen armaan gadii warreen bu'uuraa ta'anidha jechuudha. Isaan keessaa inni tokkoffaan icciitii biyyaa dabarsanii diinaaf alaaf yoo kennan. Yoo icciitii biyyi tokko yookiin yeroo waraanaatti ta'uu danda'a, yeroo adda addaatti karaa teeknooloojiitiin ta'uu danda'a, karaa afaaniin ta'uu danda'a, karaa barreeffamaan icciitii biyyi tokko qabdu dabarsanii yoo laatan lammummaan namarraa fuudhamuu danda'a. Diina alaa waliin ta'uudhaan
biyya ofii waraanuuf kanneen faana fakkaatan yookiin immoo faana hirmaatan illee maal ta'uu danda'u lammummaan isaanii irraa fuudhamuu danda'a jechuudha. Biyya keessa jiraatan yookiin lammummaa sana gargaaruu dhiisanii lammummaa biraa gargaaranii diinatti ta'anii biyyattii yoo waraanuuf ka'an illee lammummaan irraa molqamuu danda'a jechuudha. Inni kabiraan seera lammummaa Itoophiyaatti gaafa deebinu seerri lammummaa Itoophiyaan ittiin kennitu yookiin immoo ittiin fudhattu karaalee adda addaa qabaatti. Isheenis isaan keessaa inni tokkoffaani lammummaan Itoophiyaan kennitu keessaa tokkoffaa maatiitiinidha kan isheen kennitu. Seera lammummaa mataa isaanii qaban keessaa ishee tokko yeroo taatu seerri kunis immoo seera barreeffamaa bara 1930 bara 1930 hojiirra ooleen lammummaa kennuuf fudhachuu kan isheen dandeessu taateetti jechuudha. Seerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Rippubilika Itoophiyaa bara 1995 bahee yaadota bu'uuraa lammummaa kana of keessatti qabateedha jechuudha. Seera keeyyata ja'a heera kanatti namni kamiyyuu dubaras ta'ee dhiira kan gam tokkeen yookiin immoo karaa lamaanuu maatii lammii Itoophiyaa ta'an yookaan ta'e irraa dhalate lammii Itoophiyaati jedhama. Heerichi mirga namni tokko lammummaa Itoophiyaa qabaachuu danda'u haati yookiin abbaan Itoophiyaa guutanaan ijoolleen illee mirga lammii guutuu qabaachuu ni qabdi jechuudha. Maal keessatti heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Rippubilika Itoophiyaa 1995 yookiin immoo keeyyata ja'a jalatti tumameef akkasuma 1930 mirga lammummaa murteessummaa ishee keessa argatte keessatti jechuudha. Akkasuma heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Rippubilika Itoophiyaa keessatti dabalame ulaagaalee lammummaa Itoophiyaa labsii lammummaa biyyoolessa Itoophiyaa lakkoofsa 378 muraa 2003 illee akka ibsame yeroo irra deebi'ee kan 95 fi 1930 kuni jechuudha. Kana keessatti kan labsiiwwan kana keessatti lammummaan dhaloota Itoophiyaa kan gonfatu karaa hidda dhalootaan yoo ta'u lammummaan bakka dhalootaa bu'uureffate garuu Itoophiyaa keessatti akka bakka hin buune hin qabnellee ni ibsaa jechuudha. Maal bakka bu'aa jechuudha dhalootaan yookiin maatiidhaan yookiin immoo hidda dhaloota maatii keenyaatiin lammummaa Itoophiyaa lammummaa bakka sana argachuu dandeenya jechuudha. Garuu bu'uureffatee Itoophiyaa keessatti akka bakka hin qabnedha jechuudha. Dhaloota bu'uureffate yookiin immoo bakka sanatti dhaladheedhaan Itoophiyaa keessatti waan dhalateef Itoophiyaawwi hin argatu jechuudha. Hidda dhalootaatiin kan hin argachuu danda'u. Haa ta'u malee labsiin kun lammummaa Itoophiyaa seeraan argamu ulaagaalee armaan gadii guutuun kan argamuu dandeessa jechuudha. Namni kamiyyuu ulaagaa guutee garuu lammummaa Itoophiyaa argachuu ni danda'a. Inni kunis umurii seerri lammummaa Itoophiyaa gaafatu guutuu qaba. Osoo gaaffii lammummaa hin dhiyeessiin dura yoo xiqqaate waggoota afuriif Itoophiyaa keessa jiraachuu qaba. Namni tokko lammummaa biyya kana nan fudhadha yookiin immoo argachuun qabaa jedhe yoo mirkaneessi maal ta'uu qaba jechuudha. Warreen kana raawwachuu qaba jechuudha. Osoo gaaffiin raawwatiin dura waggoota meeqa waggaa afurii Itoophiyaa keessa jiraachuun dirqama isaatii. Afaanota saboonni sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa dubbatan yoo xiqqaate tokko danda'u mirga dirqama isaatii. Galii gahaa fi seera qabeessa maatii ittiin jiraachuu danda'u qabaachuun mirga dirqama isaatii. Naamusa gaarii biyyattiin hordoftu qabaachuu galmee yakkaa kan hin qabne. Biyya keessa jiraataa ture keessatti yakka kamirraa bilisa kan ta'e lammummaa duraan qabdu deebisuuf lammummaa biyya biraa kan hin qabne ta'uu dhiyeeffachuullee qabaata jechuudha. Haala labsii lammummaa biyyattii keewwata 12 keessatti ibsameen illee biyyattii kabajuu fi kakuu galuu yookiin immoo rakkoolee isheetti dhufuun dayyuu hirmaachuu fi gahee qabaachuun dirqama isaa ta'a jechuudha. Warreen kun karaalee lammummaa Itoophiyaan ittiin laattuu fi ittiin dhorkattu keessaa warreen jalqabaati jechuudha. Akkasumallee keeyyatoonni hedduun ni jiru. Keeyyatoota kana tokko tokko isaanii ilaaluun ni danda'ama waan ta'eef kanneen kana fakkaataniin lammummaa argachuuf lammummaa dhabuun illee ni murteessu jechuudha. Egaa kana keessatti gama biraatiin karaalee lammummaa Itoophiyaan nama dhabsiisuu danda'an keessaa immoo Itoophiyaan karaa kamiin dhabsiisuu dandeessisa jedhu yeroo ilaallu immoo inni tokkoffaan seera labsii 378/2003 jalatti kan tumame keessatti labsii kana keessatti namni lammii Itoophiyaa ta'e yookaan taate tokko fedhii isheetiin alatti yookaan lammummaa biyya biraa yoo argatte malee lammummaan Itoophiyaa irraa mulqamuu akka hin dandeenye tumameera jechuudha. Fedhii isheen argatte taanaan garuu irraa mulqamuu danda'a. Bu'uurri heera mootummaa federaalaa Rippubilika Itoophiyaa keeyyata 33 muraa tokko jalatti ibsames yookiin tokko jalatti ibsame immoo Itoophiyaan kamiyyuu fedhii fi filannoo ishee alatti lammummaa irraa mulquun kan hin danda'amne ta'uullee ni danda'a jechuudha. Nama kamirraa immoo fedhii irraa kanaaf irraa mulquun illee kan danda'amne ni ibsa jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Karaaleen lammummaa Itoophiyaan ittiin laattuuf ittiin molqattu keessaa isa jalqabaati jechuudha. Gudunfaa boqonnaa tokkoffaa, barannoo tokkoffaa fi barannoo lammaffaa gaafa ilaallu waliigala isaatti gudunfaa yookiin akka waliigalaatti lammii jechuun nama biyya tokko keessatti mirgaaf dirqama guutuu murtaa'e qabaatu lammii fi lammummaa jenneerra jechuudha.
mirgaa faayidaa murtaa'e ta'e karaa mootummaatiin argachuu kan danda'u lammiileen eegumsa mootummaa irraa argachuuf dirqama seera biyyattii kabajuu qabu. Lammummaan beekamtii seerummaa argachuu fi eeyyama dhuunfaatti beekamtii kennuun lammii jennaan jechuudha. Maatiin hawaasa firoottinii fi barsiisonni waa'ee maloota lammummaa gaarii kan barsiisuu keessatti illee gahee kan isaan taphatan gudunfaawwan boqonnaa keenya kana ni ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin lammiif lammummaa ilaaluun illee ni danda'ama jechuudha. Akkasuma lammummaan Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif kan inni tumame 1930 akka isheen argattu taasifame kan 1995 immoo fooyya'ee karaa ittiin dhalootaan argachuu dandeessu kan inni muramee fi 378 muraa 2003 keessatti illee deebi'ee haareffamee fooyya'eera jechuudha. Kanaaf haalota kana keessatti keeyyata 6 keessatti tumamee jira jechuudha. Lammiin nama miseensa guutuu ta'e tokko mirgaa fi dirqama seera murtaa'e qabaatudha. Lammummaan miseensa guutuu biyya tokko qabaachuu yookiin ittiin buluudha. Seera lammummaa biyyoon lammummaa kennuuf irraa fudhachuuf akka ulaagaatti fayyadamanidha. Heera mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa HMFDRI kan jedhu bakka bu'eetiin yeroo taa'edha. Heera jechuun seera olaanaa biyya tokkooti. Seerota ol kan jiru heera biyyattiiti waan ta'eef jaalala biyyaa quuqamaa fi amanamummaa namni tokko biyya isaatiif qabu jaalala biyyaa yookiin immoo paatirootiizimii jennaani itti gaafatamummaan waan raawwatan hundaaf abbummaa fudhachuun itti gaafatamummaadha. Wal danda'uun garaagarummaa jiru obsaan waliif fudhachuudhaan kan dabarfamudha jechuudha. Dhimmaa jechuun immoo qo'annoo fi seenessa dhimmi waan tokko irraa agarsiisu dhimmaa jennaani jechuudha. Kanneen kana fakkaatantu boqonnaa keenya keessatti nu ilaalle jechuudha. Inni kabiraan gaaffilee keessa deebii kutaa kana keessatti gaafa laallu gaaffileen keessa deebii keenya ganni tokkoffaanii gaaffilee armaan gadii yoo sirrii ta'an dhugaa yoo sirrii hin taane soba jedhii deebisii jedhu waan ta'eef dhugaaf soba gaafa laallu jalqaba irratti gaaffiiwwan inni gaafatu ilaaluun dirqamadha jechuudha. Tokko lammii jechuun nama mirga malee dirqama hin qabnedha jedha. Deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Deebiin keenya soba ta'a jechuudha. Nama mirgaaf dirqama qabudha. Mirgi keenya maalidha? Dirqamni keenya maalidha? Isa jennu dura beekuun dirqama keenya waan ta'eef lamaan isaayyuu qabaachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Kanaaf lammii jechuun nama mirga malee dirqama hin qabnedha. Ishee kanatu faallessa jechuudha. Namni yookiin lammii jechuun nama mirgaaf dirqama qabudha biyya tokko keessatti jechuudha. Lammaffaan namni tokko lammii gaarii ta'uuf itti gaafatamummaan kan ittiin dhaga'amne ta'uu qabaadha. Qabatoo hin taane hin qabu. Itti gaafatamummaan namatti dhaga'amu ta'uu qaba. Lammii gaarii nama itti gaafatamummaan itti hin dhaga'amnedha. Kunillee soba ta'a jechuudha. Lamaan isaanii sobadha. Sababni isaa nama itti gaafatamummaan biyya isaa itti gaafatamummaan hawaasa isaa diinagdee biyyichaa hawaasa diinagdee isaatti dhaga'amu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf gaaffiin keenya lamaan isaaniiyyuu soba taasisu jechuudha. Inni kabiraanii gaaffilee armaan gadii filannoowwan dhiyaatan keessaa deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Gaaffiin yookiin ajajni lammaffaa keenya ajaja lammaffaa gaafa laallu kana ajaja lammaffaa keessatti immoo tokkoffaan kanneen armaan gadii keessaa lammummaa ilaalchisee kamtu dhugaadha jedha. Kamtu dhugaadha isa jedhu haa ilaallu. Tokkoffaa seera irratti kan hundaa'edha. Lammummaan yookiin lammiin seera irratti kan hundaa'edha. Seera mataasaa kan danda'ee fi seerri tokko kan hundee mataasaa kan qabaatu. Miseensa guutuu biyya tokkoo kan mirgaa fi itti gaafatamummaa qabudha. Miseensa jechuun sirrii dirqama keenyadha jechuudha. Lammiin nama lammummaa argatedha. Lammii jechuun nama lammummaa qabu lama miseensa guutuu ta'e lammii jennaan jechuudha. Deebiin keenya hundi isaaniiyyuu deebiidha jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa amala lammii gaarii kan hin taane kamii? Hojii dogoggoraa kamiyyuu saaxiluu. Hojii dogoggoraa kamiyyuu saaxiluun nama hin taane otoo hin taane nama amala gaarii qabudha jechuudha. Kanaaf kuni hin ta'u jechuudha. Faayidaa biyyaaf jecha fedhiin wareegama kaffaluu kun ni ta'a. Waan dhugaadha kun waan sirrii. Namoota biroof kabaja kennuu dhabuu. Namoota biroof kabaja kennuu dhabuu kunis hin ta'u. Qajeeltowwan dimokiraasii deeggaruu warreen kunillee ni ta'a. Kanaafi kanneen armaan gadii keessaa amala lammii gaarii kan hin taane kami? Tokkoffaa hojii dogoggoraa kamiyyuu saaxiluu amala gaarii kan hin taane. Kan hin taane jechuun isa dogoggoraa jechuudha. Saaxiluu kuni isa sirriidha ni ta'a. Kun hojii dogoggoraa kamiyyuu saaxiluun hojii gaariidha. Faayidaa biyyaaf jecha fedhiin wareegama kaffaluu kun hojii gaariidha. Namoota biroof kabaja kennuu dhabuu. Inni kuni maalidha jechuudha? Kan amala gaarii hin taanedha. Qajeeltowwan dimokiraasii deeggaruun isa sirriidha. Kun garuu isa sirrii hin taanedha jechuudha. Kanaaf inni kun dogoggoraa jechuudha. Namoota biroof kabaja kennuun ofiif kabaja kennuudha. Ofiif kabaja kennuun namoota biroof akka namni biroo nuufis kabaja kennu.
taasisa waan ta'eef jechuudha. Warreen kun sadan warreen sirrii ta'anidha. Warreen kun garuu caarra kan jiru isa sirrii hin taanedha jechuudha. Sadaffaa irratti kan argannu eh, hawaasa heddumina qabu keessatti nageenya amansiisaa mirkaneessuuf murteessaa kan ta'e kamii jedha. Nageenya hawaasa tokko baay'ina keessa jiru keessatti nageenya amansiisaa murteessuudhaaf yookiin immoo kaa'uudhaaf kan barbaachisu keessaa inni jalqaba tokko hubannoo dogoggoraa. Wal danda'uu, wal miidhuu, wal tuffachuu kamtu hawaasa heddumina qabu keessatti nageenya amansiisaa mirkaneessuuf murteessaa kan ta'e kami? Hubannoo dogoggoraa. Hubannoon dogoggoraa uumne taanaan hawaasni wal hubachuu yookiin immoo nageenyi isaa maal ta'uu hin danda'u? Mirkanaa'uu hin danda'u. Wal danda'uun jiraannaan maaltu jiraachuu danda'a? Hawaasni kabaja walii qabaachuu danda'a. Nagaan jiraachuu danda'a. Wal miidhaan jiraannaan hawaasni tokko maalidha? Nageenya isaa dhabaa jechuudha. Wal tuffachuun jiraannaan hawaasni tokko nageenya isaa hin argatu jechuudha. Kanaaf deebiin keenya wal danda'uu ishee jettu baataati jechuudha. Kana keessatti hawaasa heddumina qabu keessattii fi kanneen kana fakkaatanidha. Boqonnaa tokkoffaa barannoo lammaffaa kanumarratti kan xumuru ta'a. Filannoowwan itti aananii jiran yeroo biraa kan waliin ilaallu ta'a. Yoobsan miidiyaa YouTube chaanel laayik, sheer, sabskiraayib, koomentii gochuun dagatinaa galatoomsaa.